Hunda dursuudhaan hiriyoonni kookaa fi biina beektaan hundi keessan nagaa isiniin jecha. Kana taansuudhaan miila kana guyyaa sanbata duraa darbeerraa kaasee torbee kana keessa ajandaa ta'uudhaan FB kootu sooshaal miidiyaa kana cufee jira jechuudha akkuma waliigalaatti. Sanaaf akkuma isin argaa turtan miila kana kaleessa du'eerreen ture. Du'a mo'adhee ka'uu kiyyaaf immoo guyyaa du'aa ka'uu kiyyaa waggaatti akkanaaf kabaja dhabdiin qabaa hordoftoonni kan gooye. Kanatti aansuudhaan waan inni isinii jechuu barbaade warra ana ajjeese sanaaf xiqqoo dhaamsa xiqqoo dhaamini guyyaa barnootaa bal'aarree qabadheetu itti dhufu yeroo muraasatti yookaan immoo torbeedhuma kana keessa guyyaa wayii walitti deebina jechuudha. Kanaaf walumaa gala namni yaada bilchaataa qabu yaada nama amansiisa waan tokko irratti jechuudha. Waan barsiisus haa ta'u waan mormuu irratti wayin nama amansiisa. Warri immoo yaada bilchaataa hin qabne yaada sanaan waa jedhanii si amansiisuu waan hin dandeenyeef wanta godhan dhabanii maraachuurraa yookiin waan fuudhan dhabuurraa kan ka'e waan naaf hawwan dhabanii du'a naaf hawwan jechuudha. Isaanii wanti jechuu barbaadu ani hin duune hin du'uusii gara fuulduraarree du'uudhaaf hin ta'u jechuun hin barbaada. Maraafuu osoo namni sun eenyummaa isaa fa'aa beeksisee badaa miti ta'a. Namaaf du'aawuun immoo dadhabummaa yookaan immoo gadi aantummaa nama sanaatti agarsiisa waan ta'eef badaa miti warreen baay'inaan sooshaal miidiyaan hordofnee fi bilbilaa walitti daddabarsuudhaan dhuguma duutee jedhanii faana bilbilantu jiru osoo hin du'e bilbila faalleen kaasu asirras hin jiru jechuudha. Kanaaf isintu dhaabbitti du'e warri sagantaan biraa qabeetoo isin hin deemu malee ani of ta'een jiraadha hin duunes hin du'usi gara fuulduraarree namni waa hojjetee darbee du'een jedhamu waan ta'eef girrisoota akka keessanii kana girrisiisetan jechuudhaan kanan du'urree hundu'e du'a mitiin walumaa galas jirin jechuu barbaade jechuudha. Warreen immoo na deeggaraa na jajjabeessaa dhugaa dubbachuu deeggartanii asiin amma na duuka turtan galatoomaa galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'uun isiniin jedha. Barnoota biraa walitti qabaadhaan yeroo dhiyootti walitti deebina haguma kana fuula kiyyaanii isin dubbisuu fi irra caalatti kanan dhufe irra caalaaf laayivii seenuun kan na barbaachisee fi miidiyaa kanarratti ishee miti kan barreessaa jiru nama biraati maal kan jedhu olola miidiyaa kanarra deddeemaa ture baay'ee argaas waan tureef isinillee warra mana daawwachaaf argaa waan turtaniif jechuudha. Yoo deemerre FB kana nama haaraa nama biraa miti kan ittiin katabaas ture guyyaa sanas kan eebbifame anuma kan barreeffama sanarree barreessan anuma yoo seenan abbaa warraa kiyya kan itti seenaa turerreedha isa wajjiniin walqixa argina haaraa sanitti ta'ee haak ta'ee maal ta'ee nama biraa miti kan barreessaa ture anumatu barreesse dhugaadhuman dubbadhe waan dubbachuu qabuuf hin dubbadhe jechuudha. Akkasuma immoo nama hojiin ani hojjedhe tokko irratti na gargaare nan galateeffadha. Nama gargaare tokko immoo galateeffachuudha fi dirqama hin qabu jechuudha. Nama hin beekne nama lammii biyya kiyyaatti iyyuu hin taane tokko seenaa isaa beekuun dhugummaa isaa yoo dubbadhe yakka miti jechuudha. Kanaaf nama gabrummaan sammuu isaa guutu immoo gabrummaan bubbulta bilisummaa fakkaattuuf dirqama nama sana maaf hin jajne maaf hin kadhanne maaf hin kufneef jedhee warra bobba'u baay'eetu jiru jechuudha. Sanaaf deebillee hin qabu maaliif kumatu waca kuma duuba wacee deebisuu waan hin danda'amneef gochaadhumaan agarsiisna hundumaa immoo barnoota baranne hojiitti hiikas wanna dubbanne hojiitti hiikas isinitti agarsiisna malee warri wacan akkasuma waccu yaada bilchaataa yoo qabaattan walitti baanaa yaada wala amansiisu arrabsoon hiikkaan qabu suuraa namaa akkas walitti waan tokko itti dabaluun hiikkaa tokkorree qabu suuraa namaa gadi garagalchuun hiikkaan qabu nama FB guutuurra yoo ilaaltan warreen yaada nama amansiisuu hin dandeenye suuraa koo akka tokko goggochuu warra gadi garagalchantu jira. Suuraan kiyyaa gadi garagaluu ani akkanumatti hin jira isheedhuma sana wanna tokkorree narradhisu waan hin dandeenyeef yaada na amansiisuu yaala wal amansiisuu yaala isiniin jechuun barbaada. Yeroo itti aanu barnoota fi yaada bal'aa qabadheen walitti deebina fayyaa ta'aa jiraadhaa oraa bulaa.